eenyu maqaan kee? Arabee eenyuti? Arabee Kaamilii. Arabee Haamid. Naannoo tami? Arshii Asallaa ganda kam? Ana digaluuf ijoo ganda bu'uura jaallu. Maal jetti? Ana digaluuf ijoo. Ana digaloo? Ijoo. Gandi kiyya bu'uura jaallu. Bu'uura jaallu. Haaya. Arabee eenyu jette? Kamaal eenyu? Arabee Haamid. Haamid eenyu? Haamid Ahmad. Haajim Ahmad. Haaya. Maal taatee dhuftes? Hin dhukkubsadhaam. Eegas dhukkubte kam takka? Biyya galuu barbaada. Biyya galuu barbaadda? Duuba naman arganne? Hagas dhufte naman arganne? Naman arganne. Haaya. Naman arganne. Takka naatiki? Waan barbaadu. Waan ta'eef waan na hagaa qaramee qabamee yookiin galaa yookiin na gargaaramee waan biraa kan itti namni madura dhufnee si gargaarra jee waa dhufee si gaafatee manatti si galee ni jira? Eenyu kan siin galee maqaa isaanii beektaa? Naannoon isa ijoollee isa naannoon isa eessaa? Maal jettu? Tokko iddoo biraati tokko iddoo kana. Idduma teessanii? Tokko iddoo makana tokko immoo gara biraati. Nama lamaa fuudhee siin gale? Ijoollee arsiitti lachuutu? Aboo jara keenya obboleettii keenya takkaatu as ta'a. Arabee jetti ijoollee Asallaati. Akkanatti xalabaan dhufteeti kafiilaa ijoollee kafiilii na dhiite na dhukkubsattee achirraa dhufee jettee ala shaashinii kan taa'u jirti. Saniifuu yeroo meeqa amma baatii takka moolamaan jiretti eegaan dhufes. Akkasittiin achirraa illee umaana mana godhabee gebbee ala kana jira jettu obboleen kiyya. Ay carraa shamarranii maaliif ta'e garuu carraan keenya madaan ishii baastee alatti gatte erga biyyarraa dhuftee reebbaatii lama gootti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtan nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa sinsa akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha egaa hordoftoota koo warroonni chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isin jedha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura argitan irratti obboleettiin keenya tokko biyya Saudi Arabiyaa keessatti erga dhuftee booda maatii bira jirtu yookaan immoo warra bira jirtu bolloltee jennaani madaan ishee baastee alatti gatte jechuudha. Erga gatteen booda immoo miciyyoon kun akkuma agartan akkasitti karra namaa dura teechi barandoota adda addaa yala deemte teechi jechuudha. Namni yookaan poolisiin ishee qabisin jiru akkuma carraa ta'e immoo obboleessi keenya tokko argee gaafii gaafate jechuudha. Miciyyoon kun dhalattuu godina Arsii Sallaati. Kan itti dhalatte immoo boqojjii aanaa xiyyoo jechuudha. Boqojjiidha jechuudha. Boqojjii aanaa isheetti simattee jirti jechuudha. Ganda isheetti simattee jirti. Warroonni mucayyoo kana beektanii adaraa keessan gargaaraa isin jedha. Akkasuma ijoolleen immoo keessattuu ijoollee Asallaa ijoollee boqojjii mucayyoo kana wallaaltanii adaraa keessan lammiin mirmata jedhame. Kanaaf immoo waliif mirmadhaa'ee adaraa keessanii isin jedha. Kunoo biyyarraa baatee akkatti biyya ormaa keessatti siqaa'ee agarti. Kanaan booda na dhukkuba jettee himattee jirti jechuudha. Jireenya biyya ormaa baay'ee nama gaddisiisa. Ijoollee keenya wanta godhaa jiran jechuudha. Kunoo dallaala akkatti fidee raawwatee asitti gatee raawwatee biraa deema. Garuu ijoolleen teenya hoo biyya kana keessatti rakkachaa jiru jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboleettii keenya kana warri beektan adaraa keessan gargaaraa adaraa keessan dhugaa waaqayyo isin jedha. Malee mucayyoon kun yoo biyyallee galte si jammar biyyan galaa jechaa jirti isheen biyyallee galte na dhukkubaa biyyan galaa jechaa jirti. Baay'ee nama gaddisiisaa dhuftee yoo gamoo hin turre kun akkasitti alatti gad darbanii ala jirti jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan gargaaraa warri dandeessanii akkasuma immoo ijoollee keessattuu haarawaa dhuftan kanaaf ani dhaamsan yeroo baay'ee isinii qabu adaraa keessan karaa dallaalatti isaan deeminaa seeraan deemaa yookiin mana siniyaasoo qabu yookiin seeraan deemaa malee dallaalaan deemtanii akkatti lubbuu keessan bakkuma ta'e ittiin baasinaa lubbuun baatu deebitu. Duwwaan teessee yuun baatu deebitu lubbuu namaa jechuudha. Beeloon nuu bituu hin dandeessan. Har'a biyya ormaa keessatti kun mucayyoon kun akkuma carraa ta'ee mucaan
Oromoo tokko argee kun viidiyoo ishee waraabee akka namoonni gargaaran akka namni ishee beekuu mucayyoo kana biyyattis kan galchan jedhee waraabe malee maaltu akka ishee fuudhanii hidhaatti darbuu danda'u. Dhugaa rabbii jechuudha baay'ee garaa nama nyaatti jireenya biyya ormaata. Jireenya biyya lafaatis jireenya biyya ormaatis wanta ijoollee keenya hin goone hin qabnu jechuudha. Kanaaf obboloowwan koo adaraa keessan of eeggannoo godhaa of eeggannoo cimaa godhaa sirriitti ijoolleen keessattuu dallaalan deemtanii dallaalaniin deebina. Karma fakka amma inni barruma sirraa fuudhee deema malee sirraa quchisee deemtu malee bakka mana seentanii seenuu baattanii jiraattanii duutanii wanti isin beeku hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee nuti dallaalan deebinaa karaa seeratiin deemaa. Seerri sun isinaaf fudhatu jenneera. Innaa kanaaf adaraa keessanii karaa dallaalaatirraan deemnaa seeraan deemaa. Seera yoo deemtan immoo manuma gaarii isin ga'uu danda'a. Yoo immoo isaan seeraan mana illee gaarii ta'uu baate isinii qayyaramaa. Qayyaramuu illee baatu immoo isaan biyyatti si galchuu malee wanti alatti baasanii si darban hin jiru jechuudha. Maaliif seeraan dhufte waan ta'eef seeraan gaafata. Kuni garuu dallaalli wanta seeratiin alaa jechuudha. Seeraan ala dallaalli asumatti si fidee asitti seerraa gafu. Namni asitti si gaafatu tokko yoo hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan kun adaraa warri biyyaa dhufaa jirtanii keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftan kun sirriitti of eeggadhaa. Ijoolleen duraanii wanti hundi keenyaa hubbeene warra as keessa turree jirru jechuudha. Garuu ijoollee addisii dhufan baay'ee guddaamaa jiru jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo isin barbaachisa. Of eeggannoo cimaa isin barbaachisa. Kanaaf of eeggannoo godhaa waaqayyo sinaa eeguu obboleettii keenyas waaqayyo ishee gargaaru. Ishee gargaaree biyyatti ishee galchuu namni beektan immoo obboleettii keenya kana gargaaraa siniin jedha kun dhaamsa kooti. Ani yeroo baay'ee wanta deddeebi'ee isinitti immoo adaraa obboleewwan kiyya dallaaluma kanaan deemtanii waan hin taane keessa hin bina. Kun nama meeqatu nyaata dhabnee nu darbanii karaa irratti waan adda addaa jechaa jiran. Garuu immoo osuma itti himnuyyuu karaa saniin deemaa jiru jechuudha. Karaa saniin hin deemina seeraan deemaa. Yoo seeraan hin deemne ta'e biyya keetti hafi hojjedhu. Of baraare lubbuu kee lubbuun takka baatu hin argamtu. Biyya ormaa immoo biyya ormaa dukkana akka biyya keetii si ifaamuti. Biyyi kee ifa garuu biyya ormaa immoo dukkana. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u isin jedha. Kanaaf karaa seeratiin deemaa malee karaa yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti hima isin jedha obboloota koo. Kanaaf waaqayyo isin wajjin haa ta'u bakka jirtanitti waaqayyo isin haa tiksu. Obboleettii keenyas immoo waaqayyoon nama ishee gargaaree waaqayyo biyyatti ishee haa galchu. Ishee haa fayyisuilleedha na dhukkubaa jira jettee baay'ee tokko garaa nama nyaatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu garaa nama nyaatti jechuudha. Baay'ee xiqqoodhallee daa'ima wanti isheen beektu hin jiru. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhaati. Hundumti keessattuu sirriitti of eeggadhaa. Warri keessattuu ijoolleen biyyaa ba'aa jirtan sirriitti of eeggaa isin jedha. Maaliif mana gaarii badaatu jira, manni gaariinis hin jira, manni badaanis hin jira. Amma immoo ijoolleen xixiqqoon turumaan beekanii kaameraan mana guutee jira. Isaan waan baay'ee balleessuu danda'u, akkaataa baay'ee balleessuu danda'u. Isaan garuu hin beekan jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessanii of eeggannoo cimaa godhaa isin jedhaan waan isin jedhu of eeggannoo cimaa godhaa. Keessattuu yoo danda'ametti karaa seeratiin yoo dadhabdan immoo ijoollee maatii asii alaa qabdanitti isin faayamanii akkasitti kottaa malee akka dallaalatiin dhuftanii dallaala asumatti isin irraa gafaa isin jiraattanii hojii seentanii seenuu baattanii wanti isin quba qabu tokko hin jiru. Kanaaf karaa seeratiin kottaa yookiin immoo ijoollee soqadhaati namoota ollaa ijoollee obboleewwan keessa firoottan keessan akka nama mana isinii soqanii siyyaaman taasisaa guyyaa takkaayyuu hin bultan akkas ta'an jechuudha. Kanaaf karaa seeraa yookiin immoo karaa yookiin nama argattee namni yoo si yaame akkuma isiniin jedhe guyyaa tokkoon bultu akkuma biyyarraa dhuftee hojii seentaa jechuudha. Akkasuma mana gaarii immoo si ilaalanii jechuudha. Si jammar manni illee gaarii ta'uu baannaan akkuma isiniin jedhe biyya ormaa keessatti hin dararamtu manni siif qayyaramuu danda'a. Yeroo sadii si qayyaramuu danda'a jechuudha. Gara seeraatiin dhufna yeroo sadii si qayyaraman dirqama jechuudha. Gizee sadii. Kanaan boodatti malee gizee sadii booda yoo sirrii ta'uu baatte biyyatti si galchu malee hanga yeroo sadii mirga qabdaa jechuudha. Yoo gara seeraatiin dhufte. Akkasii isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa ijoollee. Keessattuu ijoolleen amma biyyarraa dhufaa jirtan adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo sinaa eeguu akkaatti kun biyya alatti gannama darbanii jechuudha. Biyyarraa nama fidanii jechuudha. Kana dhaamsi kiyyaadhaa nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.